وي سيدو مسكينة بنات وي سايبة خجقالي وي كانت وي أنا في الرهابة وي أنا أكنت تكونو داندي قبطي قتني mana isaa qullaa godhanii waan qabu hundi jala gurratanii way way sa'ido taa'ee dadhabe amma kunoo ammas waan biraa galuuf deema way ana sa'ido guys sa'idoon kunoo haala kana keessa jira way itti naafine sa'ido guys ara fayyaa qaba guys garuu namni gartee shama fayyaa qaba alhamdulillah garuu waan namni jiru namun dhagahu namni gartee shamara jala fiiguu akkana taa'achuu والله فياك والله فياك وقت استغفر الله ابو اسري تقرا اني سنجالا فياك بس فياك ابو قتاي واو guys كنو arraantana kunoo seedon dhufee jira guys akkuma yamani galeeni seedo guys assalamu alaikum kunoo seedo yamani dhufee jira seedon kunoo amma dhufee adaamarra dirqiidhaan qabne finfinnee jira adaamarra amman tana sossobeetiin fidee dhufe jechuudha ocean qabee akkasitti fidee dhufe amma gaanii sheekha bira geessuuf hin deema jechuudha anaa fi ocean gartee walii gallee sheekha bira geessuuf deema garuu inni an fayyaan qabaa jee zarraf lolaa jira hundaafuu mallaqana nyaannee baana jirra inshallah isinis du'a godhaadha amma inni isaan gamas taa jiranii beektaa hundaafuu sossobnee sheekha bira geessuuf deemna jechuudha oshee amma ammaan tana akkam goonaa tameef namichi kun fayyaan qabne beekamaadha ifa gala namni fayyaa qabu akkanatti gartee biyyarraa biyyan deemu jechuudha waan hin taane keessan galu seedoon gartee fayyaan qabu baleessu amma qabdee fidee mire alhamdulillah garuu inni fayyaan qaba jaa sheekha biraan sheekha timan jira sheekha bira geessana yookaan ammoo bakkuma gartee amma mana jirutti jechuudha sheekha tifinna akkam jettati yaada keeme amma atlaali namni tokko gaafa dhukkube waa'ee sheekaan barbaadu maqaa akkatti dha akkasuma beekamaadha waa'ee sheekaan dubbatin atamu akkana mana nyaata kun mana nyaata deemnoo wayiiti garte nyaata nyaanne inni ituma fuuneet fiitichi dawalii fiitichi narraa siqiiteeti fuuneet deemaa sheekar dawalatti man jira bara caaluma jaati fidaa qotaa jee yookaan ammoo ana dhufaa jenni achumatti finnaadhis akkasimire yalla akkas inshaallati fiiticha illee xaarsini gadamarraayyuu finna asitti achitti yalla inshallah khayre du'a godhaadha maaliif namni gartee fayyaa qabu yoo gartee waa ittiin godhamin namni akkanatti gartee biyya kattiin zooru maallaa gartee keessa baasee akkanatti hin fiigu jechuudha. Dhibbatti gartee waa tuqameena jira. Kana gartee ifa galaa. Amma kunoo yaman irraa dhufe. As Itoophiyaa keessallee akkasumatti kunoo waan hin jedhu mana isaatti tun galu. Sheeka tam jettu kana bira geessanii jedhu. Mee waan isheen jedhuun ka illaalta. Walumaan laalla. Amma laale. amma maal Dubaayin deema jedhaa jira miree sitti mee dhageetti hin beeku. Kunoo Dubaayin deema jee amman tana kunuudha paaspoortii isaa gartee kootii baafatee lafa kaa'een paaspoortii keessaa fuudha. Akkamii jalaa fayyadamu maanuu. Kunuudha wallaa kun paaspoortii isaati ilaal osoo soban taane jechuudha. Maaliif amma paaspoortii kanaani inni ma durum fiizaa gartee waggaa tokko moo waggaa lama Dubaay deemuudhaaf gartee jiraachuu jinaasee jiraachuu. An silkidha yeroo inni qaaqubee ta'an dhageeffadhaa irraa wanni jedhee jinaa galee Dubaayiidhaan iqaamaa waggaa lamaaf fiizaa bitadhee waan waggaa lamaatiin fiizaa dalagsisee deemaa jedhaa jira. Yoo xiqqaate fiizaan kun kan Dubaay warra Dubaayin beekanii 4,400 oli. 4,400 kana osoo as taa'eetiin waan tokko hin dalage biyya kanatti garuu waan guddaa. Kanaafuu amma kana jechuun maal jechuudha? Achi yoo dhaqan taa'u bar. Egaa ani kana dhageettiin paaspoortii harkaa fuudha jechuudha. Kanaaf paaspoortiin amma na biraa taa'u ati ammoo kan ittiin himin. Kan ammoo ittiin himin. Bareeda godhee itti jalaa fuudhu. Maallaqa dila kana baasaa jira. Ammallee kana wajjin Dubaayin deema jee yeroo gartee paaspoortii fudhatee kun ammas piroosesii biraatiif fiigaa jiran michi kuni waan biraa galuuf deema achoo deemee maal dalaga. Ammas deemisa bara. Bilaash maallaqa baasee ammas as deebi'a bara. Kana jechuun bara amma sammuu isaa. Egaa namni fayyaa qabu akkanan dalagu ambayyoo maaliif nuti gartee saahiba. Akkana inni masi gorsaar. Sababa mati waa dalageetteyyuu waan akkanaan ta'u waan akkanaa bilaash bocii baasini saruura ammallee baasini akkana godhe jedhee si gorsa. Arra immoo itti minne isa waan akkana agartu kana immoo isi waan bira si fakkaata beekta. Amma bira gahee jira kootu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Haji. Okotai. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله Maal dargaarte abbo? Eh? Maal dargaarte? أكمل Maal dargaarte? jalqaba minyana sitee Ta'e. Alhamdulillah. Ma bakka ta'u beekee seensee meenu. Bakka ta'u argee seensee. si nu seense moo ana nu seense Ay, ana seense malee. eh Ana seense malee. aya la kese miti hundaafuu inshallah khayri amma sayyido yala nun kai Eessa? bakka deemu nun kai Eessa deemna? Nyaata nyaannan malee deeman. nyaata nyaanna ka amma kana shaayii dhugne Itti deebisnee moo? bakka deemna bakka wayii nun kai Laabos maal taate? Garuu hin deemna malee dhabne. yala nun kai Eessa? Viidiyoo moo waraabdee nun kayyadha? Bakka sin deemnu deemtamaa. Nun kayyadha viidiyoo moo waraabda? dirqama Maal gochuuf? cun kanuti waan daleen hunda nooraa mare reefu yeroo nyaata nyaannu waraabne mi ka normal ka Amma eessa deemna beektaa? bakka deemna nun kai Viidiyoo kamaan itti waa'ee maalitti? viidiyoo moo yamanitti namitti gartee yookaan hita jirti yookaan immoo ajjeessi jirti jedhanii waan biraa uummanni oofaa jira Tamisi. maqaa isaanii irraa hin beekoni osoo yamanii dhuftee nuti gartee yamanii seeqa jirra akkamitti finfinnee dhuftee finfinnee adaamaa deemtee hoo Ajamaaf deeme. Ajamaaf deeme icciti ture mi? duuba bilbiluma qabatee maal nanda waliin Bilbilli simkaardii jijjiire. Simkaardii jijjiire. sababni hoo maaliif Ajamaaf simkaardiin jijjiireef dalaguu dide kun akka tokko ta'ee yoo fedhan dalagee yoo fedhan dhaabate. okay sanifi Maaree isin garda jijjiiran keessi hin beeku yesuun immoo. Kan sun beeku. duuba nama nanda waliin Maas bilbilee bira achi booda. maanaa biltee adaamaa eega dhuftee kunoo guyyaa lama sadii buciiftee na biltee bara ni dhukkuban anjaa kunoo Eenyu? Eenyu dhukku? si kaanii dhukkuban anjaa natti himnanin Maaltu dhukku? Ka qofaan naqabe. qufaa qabee janii Sun dhukku waan jedhamu kana. Qofaan naqabe. Ammallee sagalee mana cufa malee waan ta'an alhamdulillah. alhamdulillah qayyamman tana sayyido waan baay'ee jaamee waan baay'ee taamee Waan akka. wanni taame wanni baay'eenis jaame amma gaa dubbiin baay'ee suniti tana booda sila gartee karaa yaman achi fiigullee baatte na gaariidha garuu sumayyaan asiin jira achiin jiraachuun siidha kana gartee amanuu dhiistee ilmaan haadha isaanii bira jiran akkasuma akkasii bara Dhiisee baraan isa barbaaduu dhiise. jettee sila gartee seerras wayyuu Amma illee barbaaduu dhiise. Haalaas. Biyyaa gadhiisee biraa jiraachuu deema. biyya biraa sumarru gara Itoophiyaa keessa ba'ee sumarru gara biyya biraa jiraadhe. laawwanni kanan ta'u Maaliif? Eessa jaajuu? eesuma ishee Ajiraatunis bakka. Ameerikaa moo? Ameerikaa miti ta'u. Wallahi Ameerikaa illee viizaa si ergina naan jaari. Piroofitii eegalla naan jaari ture. eeshi Hin barbaanne achi. duba isa Biyyuma arabaa jaaladha waan. yeroo Dubaay Suudii fa'aa argaan fedhu. ay suudii dhisan fedhu Yoo kanas yoo Dubaay jiraachuuf. Dubai dhayxee ammas Dubai achitti maal dalaguuf moo achirraa ammas kabee deemuudhaaf Eessa deema guruun deemu. Dubaay keessa taa'a. Dalagaan guuttee hojjetamu. Dalagaan kiyya moobaayiliidha. Moobaayilii waan barbaade dalagaan. jettee Maaree sun teettu Itoophiyaan bareeda. Maa dalagaa dheengadda kasaarree yoo sadii otana kasaarree guyyaatti 130 dalagaa ture hin beektaa? duba sana gaatee Guyyaatti 130 dalagaa ture. Akkasitti nu kasaarsa malee baatii jaama torba dalagee. Sun itti saaraan illee jedhamu barbaade. Kafaltoota ammas dalagaan akkasii hedduu yaa'a. Dhima dhufti sa'aatii isiin dhuftetti fayyadamtaa. Yeroo tokko nyaatuun ni jira yeroo tokko nyaatamuun ni jira. Mana miiliyoonota meeqa nyaatamne namni dhugaan si ho'ita hin beekan illee immoo. Kana jennaan immoo dalagaa tiyaansii fa'aa akkas jedhani tiyaansi miti. Tiyaansi dhaabbata gurguddaadha bakka achi socho'uu illee miti kanama nyaatu illee miti. Namni nyaatame kan jedhu tiyaansiin akka beektaa. Itti seenanii dalaguu yoo dadhabanii keessaa ba'an nyaatamne dhiisanii miree kalaas dalagaan jiran san nyaatamne malee tiyaansii miti kan nama nyaataa jiru. duba bireen deemu feeti yoo deemu Kan dalagu jiru onlaayinii kan biraati dalagaan. Zebra waa'ee fiilmiti beeksisa proomoshina kanneen kana. Yeroo jalqaban ajaa'iba namatti tolti mallaqa guddaa hin nyaattaa bareeda. Yeroo akira seenan qofa nyaatamuu danda'an. Nyaatamuun ni jira nyaatullee ni jira. Walumaa galatti hojii Akkas. anamma dheengadda gaafan viidiyoo raabu maqaa nama tokkollee hin kaasne beektaa tiyyuma naasee garuu ankuma 900 nyaadhame dhugumatti sedeon immoo miliyoona 10 nyaadhame amma namni kana wayya mana ina mana bara Miliyoonni 13 ta'a akkaawuntii siya seenu deemtu. Miliyoona 13,800 malee kan nyaatame gas hin gahu. katee mi meeqa Ambaatii hedduu nyaataa ture mi? Amma nuu miliyoona 2 fo'eeti akkas san hin caaltu. ka nyaadhamte jechuudha garuu akaawuntii katirratti seenuuf Garuu dura baatii jaama torba nyaataa ture beek. Kan dura nyaataa ture illee akiratti badde malee dura nyaataa ture baatii hedduu. torbaanitti meeqa argatu turte? Mari bijaa? Guyyaa 10tti miliyoona tokko oli. okay Guyyaatti 130 baay'isi kaate. walumaa galatti
Ani waan hin qabu numaan nyaadhame jechuudha. Kuma dhibba sagalee nyaadhamini waan hin irra nyaadhe waa xiqqishu. Dura nyaata turte baratillee. Maal nyaadhan? Barri Duba kan hin baasee bara. yoomii uffatutti deebi'a malee. Irraa olii bara. Dura nyaata waan turte. Irraa olii bara kan waliigala kanatti baasee miilana kofee bara. Garuu jireenya harkataa fi dhabaachuu. Akkuma gartee rakkinas jiru gammachuudhaa fi waan baay'eedha jira. Ana miiliyoona 13,800 akkaawuntiitti bu'uuf guyyaa muraasni nafee. Fudhatee qotu. Hin cufatee hin deebiti dabarallee inshaAllah. An kuma dhibba jaatti naqee achumaan tum. Tum achumaan. Waan akkaatti fakkaatu dha. Waan akkaatti fakkaatu. Kana maallee achumaan. Nama hedduu jira malee kaliqqeeffatee dalagaa kanas seeni. Wayi anaas irraa badii. Hayi boo maal nama makiina gurgura jirami. Kaliqqeeffatee seeni jira. Hayi akkas inshaAllah khayri amma hayyee Saayidoo. Ani duraan sitti muun kana beektaa. Amma sitti nima beektaa. Waa'ee kan kedhe gan jira. Dubaay deemu deemattee siyaasa'uu sinima siyaasa'uu. Suwwee dhoo isaa dhaadhee siifuu. Dhageen jira. Dhoo isaa miti sun Dubaay hin deebina Veenus hin jedhatu. Baay'ee hin deebina torbee takka bashannanee deebinaa jette. Allakki qaamaa daleessifachuu fedha asin jedhe viizaa wanti qaamaa waggaa lamaati. Lakkee bashannaa amma bashannuu dhisi. Bashannaa finfinnee bakka bashannaan guutee jirti. Amma jalqaba waa'ee gartee dhimma keetti xumurru malee waa'ee bashannaa akkas hin jiru. Dhimma kee kamiin? Iqaamaa moo? Waan amma biraachuu maatiidha. Maatii kamiin? Waa'ee gartee sumayyaatii fi waa'ee ayyuudhaa. Ayyuulleen kun gartee yaa'ee kaasee yaa'ee godhaa jirti. Kalaas adda baanee ishee dhumatti jira. Kaisii dhumatti jira. Dhiisee amma dhiisan san boodaa sana. Kalaas kaisii dhumatti dhiis waa'ee isiin kaasanii. Tayyib hayyee. Ati jalqaba waan mataa katime. Atiin kuni Saayidoo namni gartee fayyaa qabu. Namni gartee sammuu sirrii jirtu akkanatti gartee ifitti taphatu. Ifitti illee taphattee nuti illee taphattee gartee biyyatti illee hojjeta bara. Birrii gartee kanatti bakka hunda fiicaabsitu kana yoo gartee baankii tolu qabattee ilmaan kee kun gartee har'aan tana gartee barbaadaa jirtu kuni boru baay'eessu dhufaa bara. Birrii qoy ani isa facaasuun argite qoy tokkoffaa. Tokkoffaa birrii bichaa miti laa. Laa birrii facaasuun argite. Karaan adeemtu kunoo tikeetaan dibaasti. Asiin jiranii karaa yam kanoo. Ambara yeroo socho'u galii galchaa deemaa. Galii galchaa deema. Dalagaa deemaa. Akkasii. An socho'u taanaan dalagaa dalagu jira malee. Inni socho'u birriin baasami galillee galchaa dalagataa deema. Dalagataa deema. Si galee malee duwwaa calliseetiin birrii qofa facaasaa deemutti jiru. Sana furkoon qabu. Rakkoo qabu. Bakka fedhee deeman kasaaraan qabu. Taakee kana jeen. Wallah kasaaraan qabu. Biyya fedhee deemu. Birriin baasaa birriin galchan deemsa. Dalagaa deema dalagaa. Ta'uun qabu. Dalagaa deema dalagaa deema. Ati si fakkaate malee garuu si fakkaate Saayidoo. Sitti waan yoo olii gaddeemu waan facaafsu seetanii olmaa gaddeemu kana keessallee mallaqallee galchaa deema. Siree baasaa qofa hin deemu. Galii galchaa socho'an. Saayidoo. Amma sheeka bara. Telefoonuma kiyyaan galii galchaa deema. Sheeka kamiin? Amma sheeka bara yaani Saayidoo. Sheeka kam? Sheeka tokko jira. Nama gartee kan si kabajus si jaalatus. Sheetichu. Dhukkuba. Maa dhukkuba? Aboon dhisa kaasee itti migaanumcha kana. Maal ta'e? Sheeka bara sageessineeti. Du'aa yeessu godhu. Quraan leessa qarawu. Yoo gartee namni waas godhu maaliif biyya manatti waatti godhame jira namitti gartee yema sanii. Saayidoo akka inni umrii isaa gartee jaartee ijoollee gareen godha. Jaajjisanii. Waan akka fidduunis. Uummata akkanatti fidduun. Suma yaallee kun akka maali ayyuullee akka diban godhan jira. Isimoo. Akka diban godhan jira. Isiin humna hin qabdu waan akka hin gootu. Sababbi jira wanti hunduu sababa qabdi. Sababa qaba rabbi bara. Shayxaan waan akkana gochuu hin danda'u. Gaana fida dhaben jira Saayidoo yaa hundi hin koyme. Maal dadhabe? Hin koyme nasi dubbin sana. Eessadda? Maalifi? Eessa kaa? Hin koyme nasi. Tamam eessa? Sheeka bara hin koyme. Yaa maal godhan nu qaraayisa moo nu salaachisa moo maali? Nu qara. Yaa kii fayyaa qaba dis. Hin koyme bala. Wallahi fayyaa qaba. Wallahi fayyaa qaba gattaa astagfirullah. Aboo isin taa qaroo ani isin caalaa fayyaa qaba isin fayyaa qaba. Aboo gattaa. Qabi kasa qaba. Fayyaan fayyaa qaba gattaa. Fayyaa qaba. Wallahi fayyaa qaba. Ahun qaba. Isin fayyaa qaba dhaqa isin qaroo. Nuti anatti qaroo. Bakka nuti qaroo. Isin taa qaroo aboo. Maal ta'an? Hin koyme. Maaliif? Qabi kasa qaba. Aboo gattaa hammarat. Fayyaa qabda dirqii noora na dhibamsiisuu deemtu maali fayyaa qaba. Abun qaba. Alhamdulillah rabbil alamin fayyaa qaba wallahi. Aboo fayyaa qaba. Yalla shuf Saayidoo. Ani leen bakka dhutku shokortee akka tokko godha beekna godha jira beekna. Akka no godha. Wajjina kai. Akka tokko godha. Wallahi fayyaa qaba. Awal disa. Wallahi fayyaa qaba. Nama ishee kabira geessetti qaraasaa ture. Awas si. Ayaasu. Qabi kasa qaba. Aboo fayyaa qaba gattaa wallahi. Hin maraatan. Wallahi. Nu maratana. Kasee dhukkubatanii cadhistanii ishee kabira ittiin harkistan maal ta'an? Maal nama argite himee maraata Saayidoo su godhame jira. amma taa kiyya fuudhee ijoollee ishee kabira geessatti ture maal taata?
Asii irra qaroof nama Ayyib ana jinnii keessumee ta'e, khayla dhalaa keessumee. jinnii dhiyoo mataa naasitti yamani matti dhalaa jinnii qabdu qabee irra qaraa jinnii ijjisa keessa baase. Wallah. Sitter ta'e qabatan. Ijjisa keessa baase. Bakka si dabarte. Si dabarte bakka. Fayyaa qabda dhiyeessaa. Seedo ishi nageessi nageessi. Mustafaa gaafadhu. Ishi nageessi. Ijjisiisa keessa baase. Ijjisiisee osoo iyyuu bahe eessaa akka qabellee gaafadhe. Na jarlee meeqa akka taate gaafadhe wallahi guutuu naa hime gaafadhu Mustafaa. Wallah. Wallahi gaafadhu. Ishi amma nageessi khay. Eessa. Aisha shakha barkan. Maanuu sirra qaraa. Guys, kuno dide jira gaa'ee. Hundaafuu isti qo'ame hanga macarashaa kaameraa dhaabsiseen kadhame. Maal abboo fayyaan qabdatu. Nun kami kaasee dabame. Gattaa abboo isheen gachuu fi kaameraa. Kaasa katime. Ati ma jallisisa? Maa kam Ati ma kaasira kan ma jallisira? Da kam kan ha? Boo nun kai kaasuma Qabi. qabi. Shee kan yettin atin. Si duguma. Hakati mun dirqama hakati mun dirqama. Malaan fitee yaa damarra. Maali abboo maraatamoo. Boo nun kai banat. Maal maraata fidina ajaa qabaa dhufe. Boo ni hakutu bitina kai boo.